Kumara siyaasaa mootummaan kun ittiin taphee galu duruu uummatarraa qoratee namni sun eenyu eessaa dhufee maal hojjetaa maaliif ergame hammas immoo nutu finxaaleeyyii Amaaraatii jedha malee faannoo mootummaa akka qabdi akka itti ajajamtu jalqabas faannoo kan ijaare mootummaadhuma waan ta'eedha. Faannoon sun immoo faannoo lama jira. Faannoo dhugumaa Yoyaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Wanti akka odeeffannootti guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne Injiinar Daani'el Gammadaa yookaan karaa deemaa jechuun kan beekamu guyyaa har'aa mootummaa Itoophiyaa fi faannoon harka wal keessaa qabaachuu isaanii akkasumas faannoodhaaf baajannii guddaan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa akka ramadamuuf ragaa wajjin dubbatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa dubbii karaa deemaa kana ragaa wajjin qabannee isiniif dhiyaannee jira. Gara dubbii karaa deemaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Asumaan gara dubbii karaa deemaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Dhiheenya kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaartee jaar digaatti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo raawwataniin lubbuun namoota 10 darbu jiraattonni dubbatan. Dhimma kanaan wal qabatee karaa deemaa yookaan Injiinar Daani'el Gammadaa dubbii jajjabduu fi icciitii guddaa gadi baasee jira. Taateen dargaggoota fixuu kun kan jalqabe har'a ta'uu baatus garuu gochaa akka malee nama gaddisiisuudha jedha karaa deemaan yookaan Injiinar Daani'el Gammadaa. Akkam jirtu fayyaa keessanii taateen jaarragaa jaartee raawwate haaraa ta'uu yoo baate iyyuu baay'ee nama gaddisiisa. Gochi kun gocha mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa qumara siyaasaa uummata keenya irratti taphataa jira jechuudhaan karaa deemaan miira gaddaatiin yaada isaa ibsata. Wanti godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hojjetamaa jiru anaaf haaraa miti sirriitti beekama. Uummata irraas waan qoradheetu jira jechuudhaan karaa deemaan dubbata. Kumara siyaasaa mootummaan kun ittiin taphee galu duruu uummatarratti nan beeka jalqaba gaafa Horroo Guduruu Wallaggaa balleessuuf karoora baatanii komishinarri naannoo sana deeme har'as abalu yoo hin jiru ta'e guyyaa biraaf kaa'ee yoo hin jiraadde bulchaa sanaa wajjiniidhaatiin waan isaan hojjetan takka takkaanan quba qaba. Uummatarraa qoradee namni sun eenyu eessaa dhufee maal hojjetaa maaliif ergame hammas immoo karaa afur irratti wanti isaan yeroo sana akka isaanitti yeroo sana jalqaban amma takkatan amma jaarragaa jaartee gandoota isaanii keessatti kana godhaniiru nana mana kanatti fufanii immoo gara amuuruutti darbu. Amuuruuti immoo agamsi daangaa irra jira. Isaaniinis simu tokkicha akkuma balleessan sanatti irra deebi'anii balleessu achumaan gara noonnootti darbu. Kanamoo maal jettudha? Faannoo yeroo jalqabaatiif kan ijaare mootummaa Itoophiyaati. Faannoon mootummaadhaaf akka ajajamutu jira jechuudhaan karaa deemaan dubbisaa itti fufa. Taphichi nutu finxaaleeyyii Amaaraatii jedha malee faannoo mootummaa. Because mootummaan yeroon keessa socho'aa ture wantoota dubbatamuu hin qabneef dubbatamuu qaban wantoota bar tokko uummataaf jennee calluma jenne danuutu jira. Faannoon mootummaadhaa akka qabdi akka itti ajajamtu jalqabas faannoo kan ijaare mootummaadhuma waan ta'eef. Kan Oromoo ajjeesuuf finxaaleeyyii Amaaraa osoo hin taane faannoo mootummaan ijaareedha. Faannoo mootummaa kanaaf deeggarsi mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa godhamaa fi haa ta'uyyuu malee faannoon finxaaleeyyiis ni jiru. Faannoo mootummaas ta'ee faannoo finxaaleeyyii hundumtuu Oromoodhaaf bu'aadha jechuudhaan karaa deemaan dubbata. Humni amma jaarragaa jaartee balleesse finxaaleeyyii Amaaraa finxaaleeyyii Amaaraa finxaaleeyyii Amaaraa faannoo mootummaan
Amaara keessatti meeshaa ofiisaati ergee hidhachiisuuf gaafa Oromoo rukutuu barbaadu ofiisaati baajata hojjetuuf. Sanamoo seeraan hin beekan. Seeraan akka hin beeku kan na godhe uummaticha keessa socho'ee ilaaluuf. Jaardagaa jaartee santarii gubbaadhaa kaasee magaalaan Aliiboo jedhamtu sun amma godaatti barbaduuf. Uummanni baadiyyaa moo hundumtuu gandoolirraa barbadaa'ee gandi isaanii magaalaa kana keessa ture. Amma kanatti taanee moo ni argitu gara ammuutti. Fantaaliyyaa Amaaraati hin jedhina. Faannoo mootummaa humna guddaa qaba. Sababni isaa baajanni Oromiyaa irraa federaalarraa ittiin qusatamu isin kan biyya eeguu jedhamee waan ta'eedhaatiif jecha. So warra guduruu wallaggaadhaa balleessaa ajjeesaa kan jiru. Fantaaliyyaa Amaaraa Gondorii dhufan yookaan Goojjamii dhufanidha. Hin jedhan ofii kooti. Hamman argee darbatti. Garuu dhuguma faannoo. Faannoon sun immoo faannoo lama jira. Faannoo dhuguma maqaa faannoo dhaga'ee qabsaa'aa jiru jedhee mootummaa kun kan Oromoo ta'ee tamuusaatti yaadee kuffisuuf yaalee geggeessuu fi faannoo mootummaa qaama lama wajjin hojjetu. Mootummaa wajjinis warra mootummaa morman jedhu sanas fakkaate faannoo hojjetu. Jaroonni kun lamaanuu Oromoo gaafa argan budaadha bineensa hamoodha. warra humna qaban, warra beekumsa qaban, warra ummata biratti dhageettii qaban erga balleessanii booda kan gochaa sukkaneessaa raawwataa jiru faannoo Amaaraati jechuudhaan warri mootummaa miidiyaa isaaniitiin gabbahanii dubbatu. Wanti kaabinoonni mootummaa jedhan sirriidha kan ummata keenya fixaa jiru faannoodha. Garuu faannoo mootummaati jedha Injiinar Daani'el Gammadaa. Kana waan jaardagaa jaartee irratti uummata wabiidhabe uummata kumaarri siyaasaa irratti taphatamu uummata mootummaan beekaa ittiin taphatu uummata dhiiga isaaniitiin taphatamu uummata namoonni barate keessa guutuu waan ta'eef namoota baratan ittiin jedhame tana haamilee cabsuudhaatiin taatee hundaa keessaa kan hin daganne jaarsi tokko mucaa kiyyaa akkaawuntii kiyyarra birrii miiliyoonii 3 jira. Garuu laakeeshaan baadhadhe dhaabbata daakuu kadhachuuf maaliif abbaa himaaf hin fudhannaan gaafa finxaaleeyyiin achiitii nu balleessite mootummaan immoo akkaawuntii keenya nu achi sochoofnu hundumaa bilookii godhe argataniitu akka inni itti uummataan taphatu. So jaardagaa jaarteetti kaleessa gaafa namoonni jumulaadhaatiin duguugaman finxaaleeyyii Amaaraati jedhanii kumaara mootummaan taphachuudhaatiif eegale kan guyyaa 3 fuuldura waan xiqqaa takka barreesse tunatti yaadata. Uummata Harargee irraati noonnoo dhaqanii buufatan utuu nama tokko jiraataa naannoo sanaatti immoo uummata Harargee duwwaa noonnootti galma tokkotti walitti qabee uummata Harargee qofa dhugu. Summaa hin gaafa hundumaadhaa warra humna qaban gaafa hundumaadhaa warra lakki kun badiidha ittiin jechuudhaatiif sammuu yaada qaban balleessuun hejjennoo isaati. Maqaa inni itti moggaasee jiru immoo akka itti gaafatamummaa hin qabaannetti finxaaleeyyii Amaaraa yookaan faannoodha. Dhuguma finxaaleeyyiidha, dhuguma faannoodha. Faannoon sun garuu faannoo mootummaadhaatiin ajajamanii mootummaarraa baajata argatanii socho'an tanadha. Balaan uummata keenyaa kun itti fufaa jechaadha. Uummanni keenya yoo Baale miidhamu Shawaan hin mormu taanaan, Booranni yoo miidhamu Gujiin hin mormu taanaan, yoo Walloon miidhamu Wallaggi hin mormu taanaan, yoo Harargeen miidhamu Arsiin hin mormu taanaan rakkoon keenya kun nutti cimaa deema jedhe kara deemaan. Amma uummatichi waan ta'aa jiru kanaatiif yeroo Baaleetti rakkoon ta'u guduruuti socho'u yeroo guduruuti rakkoon ta'u beegiiti socho'u yeroo beegiiti waa ta'u Arsiiti socho'u yeroo Arsiiti waa ta'u Booranaa socho'u yeroo Booranaa waa ta'u Gujiiti socho'u yeroo Gujiiti waa ta'u Tuulamaa yoo socho'u yeroo Karrayyuu Wallooti yoo ka'e malee yoo walii taatiif madaa walii taati ittiin dhaga'amin inni kun marsaa lammaffaa jalqabuuf jechuudha. Saduraarra wayyoo godhataa jechuudha kun namoonni badii paappilikii balleessan bifa itti gaafatamummaa qaban waan fakkaatu walitti qabamanii
namoonni immoo ergama qaban immoo maqaa biraan itti mogga'ee duguuganii ummaticha dhabamsiisu jechaadha. Kun immoo wanta amma akkas ta'e immoo gola hundumaa qaqqaba. Sababni isaa qaxxa hundumaatti ajjeesuutti jiru waan ta'eedhaati. Dhaamsi kiyya kamuu madaan keenya hin qoorre ittuma madaa adeema. Haati rakkoo odeesse lakkuudha kan jedhanis akkasiiti. Uummata jaardagaa jaartee uumaa isinii gochuu hin danda'u yoo ta'e sagalee qabu kan humna akka dhabnu kan godhe moo diinonni keessan baay'ee waan ta'aniitiif. Danuu diinonni keessan kan isin balleessuu barbaadu, kan isin agabsuu barbaadu, kan isin taa'amuu barbaadu, kan akka isin akka namaa boqoo wal qabatanii deemuu hin dandeenye isin gochuu barbaadu. Danuu fira keessaas diina qabdu, diinni keessan moo duruu diina. Kan irratti dabalatamoo diina isinitti diinoomee jiru moo humni isaa guddaan mootummaadha. Mootummaan immoo godina tokko balleessu miti, biyyayyuu balleessuudhaatiif wanta inni jiru akka inni itti jiru argaa jirra, ilaalaa jirra. Egaa namni yoo waliin dirmanne, yoo waliin madoon, yoo waliin dhukkubsanne, yoo waliin yaanne, haati gaafa duuti haadhaa yoo nun gaddisiisne, yoo qe'ee keenyaatiif Oromiyaan qe'ee kooti jennee yoo hin ilaalle, yoo abbabbaan waan ilaaluu qabatee rakkoon keenya itti fufte. Kan biraa immoo dhuunfaa keenyan bakka jirutti akka jirutti uummata keenyaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha. Uummata keenyaaf furmaata ni ta'a jedhee wanni ani yaadu osoo jiraate loluu qofaadha jedha Kara Diimaan. Bakka jirutti nutis wal jabeessuu qabna. Uummata keenyaaf nageenya waaraa dhufuu qaba jedha Injiinar Daani'el Gammada. Oromoon rakkoo amma jiru keessaa bahuudhaaf taa'ee wallaaluun sirrii miti. Abbootiin keenyas kana nuuf hin dhaamne jechuudhaan Kara Diimaan dhaamsa isaa xumura. Maal gochuu moo dandeenyaa kan jedhamu nama 3-4 tol fakkeessa. Isa jalqabaa hamma dandeenya sagalee ummatichaatiif ta'an. Isa sadaffaa anoon beeku loluutu gaariidha natti fakkaata. Natti fakkaata duwwaas miti. Garuu faloon uummataa ammaadha. Bakka jirrutti dhiibbaa walirratti gaggeessu. Dhiibbaa nuti walirratti gaggeessu nageenyi uummataa tikfamuu qaba. Paarlaamaan gaaddidduudhaatiif olgalee maqaa uummataatiin ta'e toora taa'uu maal hojjettu jedhamanii akka ol beekutti namni maatii isaaf walaa gaafatu. Ani beeka rakkoon amma Arsii keessa akka jiru. Keessumaati amma namoonni baay'een akka an dhaga'utti Shaashamanni nagaadha yeroo isaan jedhan hin dhagaa. Shaashamanni nagaadha. Shaashamanni qarsaan quba qabdu Arsii keessaati. Maalitti akka isaan jiran jumlaadhaan akka nama firraa jiran. Komishinerichi kan gimbii ture gimbii irraati gujii dhaqe gujii irraa Arsii lixaa deeme sun maal gochaa akka inni jiru qorattanii quba qabdu argaa jirtu dhagaa jirtu maalirra akka isaan jiran. Annan dhagaas quba qaba. So uummanni kun nutti cimee wal dukkaa yoo hin jenne rakkoon keenya nutti cima. Waluma dukkaa. Garuu namni hundumtu sagalee haa ta'u. Nun ajjeesinaa morma lama hin qabnu morma nurraan kutinaa. Morma nurraan kutinaa. Yoo barbaadan isaanatti uummata faayidaa bu'aa buusta taanaan kan mana hidhaa gashanirra kan si ajjeesanirra si ari'uutu jiru. Kanaafuu namni hundumtuudha nun ajjeesinaa yoo jedhe hunda keenya ari'anii hin danda'an biyya sanaati. Kun dhaamsa kiyya. Rakkoon Horroo Guduruu Wallaggaatti ta'aa jiru ilaalam Salaaleetti gaafa Basumaamaa wal Manfas Qidduus jedhanii morma irraatii kutan ilmaan obboloonni keenya warri nuti wajjin dhalannee guddanne immoo harkumataa keessa jiru. Maal gochuun qabaniire dubbachuun qabani. Sababa Basumaamaa wal Manfas Qidduus jettanii morma keenya kuttan jedhuutii fi yuunivarsiitii irraa namni nari'amin muraasa. Yuunivarsiitii muraasa irraati ijoolleen nari'aman namni waa'ee isaanii wal kaasee jiru. Akka argitanii qaroo sabichaa gaafa taatu ija sabichaa gaafa taatu rakkoo sabichaa gaafa dubbatu kan immoo waa'ee kee dubbatu hin jiru ta'ee kan immoo rakkoo kee ilaa rakkinni isaa kana siin jedhu hin jiru ta'ee dagalee hin qabdu yoo taate uummata kanaa bal'atu kee dagalee hin qabdu yoo taate namni nama hin dadhaba namni nama humna dhaba namni nama imuudhuqa namni nama abdii kuta. So namoota uummataatiif ija ta'anii rakkoo uummataadha
akkana jedhan kana amalli taanii humna buusu. Yaadatti yoo ta'e yeroo takka goobanaa daacee gantuudha innaan lakkinaan jedhanii akka jiran. Lakkiinni gantuu jedhanii. Bormaan akka jedhan anuu beekaa jechuudha. Isa uummata morma qalu isa uummata morma kutu kanaatiin ati goota kan jedhu akkuma har'aa kanatti itti bu'a bara sanas tureera waan ta'eedhaati. So uummata isaa sajjeese isa isaaf du'e adda baasee hin beeku. Uummata isa fannisee fi isa isaaf fannifame gargar baasee hin beeku. Uummata ita haadha isaa harka harma mure harka bukkutee fi ita fedhee harmi isaaf harki isaa irraa cite moo adda baasee hin beekne. Jenereeshinii badaadha jenereeshinichi amma itti dhufame kun haraamu. Abbaan irraa dhalate kan hin beekne. Gosa gadhee kan nafa qabsise eenyummaan keenya baduusaatti kan gammadu. Biyya ijaaruudhaaf harma mure jedhee kan harka kaatee dhaadhatutu jiru. Kanan siniin jedhu. Wanti amma qe'ee bishee garbaa keessatti ta'aa jiru. Qe'ee inni keessatti harkaan laadhodhee morma kenne irratti wanti ta'aa jiru wanta qe'ee kamirrattuu ta'uu qabu. Dhaamsa kiyya kanuman siniidha. An fite yaada kee. Galatooma warra halkanii halkan gaarii warra guyyaa gaarii. Sagaleen kun sagalee horroo guduruu Wallaggaa Shaambuu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa dubbii karaa deemaa ta'ee odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.